eessa jirti hin jenne. Sii galee akkas yoo akkamii hin jenne. Haa ta'u inni baga hidhate baga fuudhe maashaallah. Garuu ana kan qabu an kanin dhaqee jimmatti argee nageenyan barbaada nageenya keessatti jennaan guyyaa tokko dhaqee argeera. Guyyaa sana maalla godhe jedhi. Siimii kan koo qayyaree silkii ofii keessa kaa'ee silkii kan koo fudhatee deeme. Guyyaa tokkoon hin dhaqee argeeyyuu jechuudha. Sanuma keessa ammas hin dhiifne akkamitti yaadde nageenya anaa wajjin barbaadde yoo ta'e maaliif dhuftee maatii kootiin nagaadhaanii sitatii tokko faa sitti galtee maaliif jechuun itti ulfaate. Jarroo nama nagaadha. Jarroo nama nyaatu miti. Jarroo nama nagaadha. Maaliif dhufee maatii kootiin gaafa duraa dhaqee golgebbaa kootiin kaana hidhatee gaafa golgebbaa kootiitti galu akkasirraan akkas ta'e jedhee maaliif maatii kootti bahuu baqate innoo nama nagaadha yaanu. Gaafa kana godhu isan silkii saamame illee dubbanne bar dhiiseetan ammas nageenyuma isaanii birriin dhabee naan jedhe birrii dhabdee birriin dhabee rakkoon koo birriidha. Amma birrii dhabee keessatti immoo wanti na gochuu dandeessu hin jiru jedhe. Okay haa ta'u jedheetan ammas nageenya barbaadu gaaf ji'a arfan hadhaa jechuudha. Mana kana dhufee ji'a tokkotti ammas birrii 10,000 erge. Sii galee birrii sana fudhatee macarashaa biloo kana godhee bade. Isanni amma himu jedhu gaafa fudhatee badu bilbila sanarra feesbuuka jira waa meeqatu jira. Isan mana kana dhufee ittiin haaseera bilbila kanaan jechuudha. Lakkoofsa kan koo beekaa peejii gaaffii guyyaa tokko wajjin bultan mola an hin sobin. Guyyaa tokko qofan arginu. Sana keessatti nageenya hin feeneemi ammas nan gaafa danii dhibeen koo birriidhaadhe ammas birrii 10,000 gaafan itti ergu innoo nageenya barbaada innoo kabaja barbaada maaliif maatii kootti ba'uun innoo nama dhugaati maaliif maatii kootti ba'uun isatti cimi. Yaani aan ammas zimmedheetan inni deemuufani jennaan ammas zimmedheeruma birriitti erga nama maatii kan koo baqataa jiru nama birrii qofaaf na barbaadaa jiru zimmedhee birriitti erga. Dirqamni kanaa jira seerri kanaa jira. Innoo nageenya naa bituu naan barbaadee dhaqee maatii koo araarfatee akka warra ta'etti na kabajee yoo na fuuchuu dadhabeellee anamma rakkoo akkanaan qaba jedhee maatii koo biratti badiin itti balleesse illee maatii koo biratti natti malee maatii isaaf maatii koo biratti jiraachuu dadhabe jedhi malee. Okay gaafan birrii sana itti ergoo maaf dhaquu dadhabe. Nama nageenya barbaaduumi gaafa naa ta'u jedhe birrii sana itti ergee bukkeessaa dhaabadhu. Birriin 10,000 Jimmaa Faggaaroo gidduun geessu bara sana keessatti barreen geddaatti. Taaptaap godhaa bakka hin jiru kana gaa'is. Taaptaap godhaa hin geessa birriin 10,000 hin geessa. Maaliif maatii guyyaa aduma tokko wal argitanii Rashaad. Guyyaa tokko wal agar. Dubbadhu. Wanta Meel tokko qoyee mee Rashaad waan dubbate dubbatu. No Dubbatu. guyyaa tokko qofa jetti maaramnoo dura du'a. Dura du'a. Dhaggeeffatu karaa kan koo markatti hin qabne. Qoyaa dubbatu. Hiimoorra hin jiru. Dubbatu moofsiti. Hiimoorra hin jiru bara haa wal harkatti qabuudhaafi. Akka rabbi dubartiidhaaf akka qabu beekuu qabu. Sii galee ati qofti aangoo qabaatte miti deemtee ammas dubartii biraarraa birrii nyaattee sii sana takka nagotee deemnaan gattee ammoo sii sana suni kaa'ee dhattaadha. Maaliif shari'aa sii Rakkoon qabu. Adii rakkoo. Rakkoon qabu. Naa himattu amma. Rashaad al tokko Rashaad ibsate. Nama biraa abbaan nyaatame yaa dubbatu. Qoy geefti ko. Isa nama biraa. Isa kan nama biraa isa keetii malee nama biraa nyaata. Amma atamma fuute miti amma atam birrii sitti erga biyyaa si baasuudhaaf birrii sitti erga. Ati dhaqxee maatii koo arguun kabaja sitti hin fokkaanne rakkina qofa himatta yaani. Gaafa ati an birrii sitti ergu birrii sana nyaattee kaate maal jette. Dhaqxee sangaa gurgurtee paaspoortii as shokkaayii baafatte birrii 30,000. Sii galee birriin qabdu ati rakkataadha yaani. Paaspoortii 30,000 as shokkaayii biyya gadhiisuuf as shokkaayii gaafa baafattu sana. Rakkina garaa asitti waan sii deebisaa utuma inni taa'u rakkataa ta'uusi hojjetame yoo rama xiqqoo miira keessaa bahii. Rakkina sikkoo rakkataadha deembiifne tokkummaa. Rakkinas rakkataadha yoo wal arrabsuudhaan dhufe ta'e Abduu ana deebisaa ati dhiisa Abduu na dhagaye. Dogoggorte rakkataan jedhamu namaanii. Ituun ittiin ergine dhugaadhaa bara. Qoy geeftii koo maaliin nan dhageessu? Maaliin nan dhageessu geeftii koo?
Mzee. Nalagay ka, obsi ka. Dubbiin kee amma kana waan siyaartullee miti. Kan namarraa baay'ee laafaadha dubbiin kee. Waan amma kana siyaarsu miti. Maallaqnati nyaatamte waan rakkataadha si jechisiisu miti. Wanna tokko itti hitti fuuldurumatti. Dhimma rakkataa irratti hin deebisa sakaan rakkoon qabu. Sabsab jedhee abbaa qabeenyaa biyyattii ta'uu danda'a. Hojjechuu danda'a. Fayyaa qabaachuudha. Rakkinni guddaan fayyaa dhabu. Rabbi fayyaa nama hin dhabsiisini. Fayyaa qabaannaan garuu rakkataadha jechuun hin danda'amu. Nama waa rakkachuun birrii osoo hin taane birriin argamuu dandeessi. Fayyaatti argamuu hin danda'u waan ta'eef Rabbi fayyaa nu hin dhabsiisini. Rakkataadha hin jedhin. Kun dogoggoraa jechuudha. Diigalee atis bar. Rakkate yeroon itti ergu maaliif dhaquu dadhabe? Ati na hubadhu. Bar waa'ee isaatiif miti bar. Si'uman gorsee bar. An si'uman gorsee. Waa'ee isaatiif miti bar. Yaaduma sii kenna. Hin jedhin akkas hin jedhin. Utuma inni maalu siin jedhe rakkina baratis barra ilmoo maatiin kee qonnaan bulaanumatti fakkaata. Maatiin kee rakkataadhuma baadiyyaa keessa jiraanna. Maatiin keenya tokkuma bar. Atis rakkataadha. Yaa. Atis abtaamii miti. Ama nuti fakkaachuu danda'a. Abtaamii miti. Yaa. Garuu Gaafa kunooti kana godhi jedhu maaliif nama bira dhaabbachuu dadhaba yoo fedhii jireenyaa barbaadu. Yoo nama nageenya barbaadu. Ati abduu adiisati nan danda'an rakkoon qabu. Ati obsati. Tasgabbii qabdaa waan jettu toofikiin galchaa. Ati hundi mataa keetti abtaamii obseete yoo shawwadde malee abtaamii miti rakkattuudha sunti mataa keetti jechuudha. Mana namaa keessa amma gabrummaa namaa jirra waan ta'eef atumti mataa keetti hundi keenya iyyuu miskiina hudduu qullaati si qofa osoo hin taane mana namaa gabrumnee jirra waan ta'eef mana namaatii baanaan rakkachuu danda'u jiraachuu hin dandeenye rakkataadha hundi keenya. Mana namaatii baanee jiraachuu gaafa jiraannee abtaamummaa keenya lallabna jechuudha barbaadeeti baarakallaa ofii koo. Akkuma dubbachummaa keessa amma miyuutii godhiiti waa inni dubbatu dhaggeeffadhu. Inaariin ilaa wanna tokko ittiin sitti himan waan dhugaa tokko geefti. Wanna taaraa jirtu kuni Oma arigeessu miti. Gaafii ammatti na gaafatte si deebisee ka'a. Isin guyyaa lama walitti deebine yeroo tokko wal bira turree wal biraa baane ammas walitti deebine. Eebbo inni lachuu walitti guyyaa tokko jedhama moo dossuu maaltu fidee yaani. Ana haadha manaan qaba bar. Haadha manaa kana akka haadha kootii akka abbaa kootiin qaba sii galee. Anu akka wajjin jiraane nan dubbataadha kunoo miidiyaa irratti nama 3,000 irratti jechuudha. Eegalee. Moo deddeebine wajjin turre wajjinis jiraanneerra dossuu maaltu fide tokkoffaa irratti. Eegalee. Akkasii naan jette kana darbee hin jedhuun. Eegalee. Wantin dubbadhu si waan dubbachuu sin barbaaneen dubbadhu si. Nikaa koon irraa buuseeti nikaa sirraa sin buusu si galee gonkumaa nikaa sirraa hin buusu. Amma san deebi'a. Kaayyoon si. Al tokko nikaa illee kan nu dhaga'uu qabdan qabxiilee lama kaaftee mata keessatti. Yookaan nikaan irraa buusuu yookaan haqanaa deebisuu akkasi biti. Akkasi biti zed. Yoo nikaa sirraa hin buufne haqa sii deebisee sii wajjin taa'amu akkami waansa. Na wajjin hin taa'u addeefeete dhaqxa malee ansi wajjin kunoo sagaleen isaa lafa jira bar eessatti nutti dhuftaa jedhe. Yaani maal akkamittiin taa'ariyaan? Jechuun. Jechuun lama keessa filannooti keessa addanaaf abbaa ufanii barre innan si gaafa. Yookaan nikaan irraa buusuu yookaan maallaqa naafa deebisu. Si galee yoo nikaa kun inni naan buufne haqa kan koo argachuu qaba. Lamatti dhabuun qaba. Haqa kee zargiitti hin naqeette ka birri 100 fi meeqa birri 100 meeqa tokko zargiitti hin naqeette 40 maal. Sargiitti hin naqee. Hin jenne. 200 sargi 100 wayin sarginaa dhaqee. Atumti kana wasan ta'a. Oi kan wasanne. Maafin tasgabbooftu ati sin gaafeem wasanne sin gaafa taa'iramat. 40,000 naqe osoo hin taane
kuma afurtama viidiyoon cufini abdo kuma afurtama yerooni kaasi godhatu zargii kan zargii ergitee zargii raqeennaan amma san dhukkufannaan birriinaa ergitee jedha. Dhukkufannaani? Mukayyafaa banachuun dhagee tokkummaa. Laa rakkoon qabu. Jechuun birrii ergite naa ergiteetta moo ergine maaliin naqa konkolaataa moo miilaan natte biyya keessa taa'e maaltu konkolaataa kireeffatee raqaa miti. La. Sheni da armo kiyo kom milan na gon garora na darra gane garo milan na nazla konkolaataa kireeffatteeratte hojii isiiti dandeesse moo sana akkam yani wal gargaarra achi keessatti sii galee afurtama na argite ani sitti daddabalee Okay, zargida kuma afurtama ergiteetta moo ergineeti giiftii koo zeddo. Birriinaa ergi amma birriinaa ergitu malee wantan ittiin deemu qabu jaanan na'am bisa. Birriinatti ergitu malee jennaan jumaan qaamameera. Waan ittiin deemu qabu birriinatti ergitu malee jedhe. Ergitu malee jennaan birriitti ergi. Birrii meeqatti ergite? Birrii 35. Kan jedhamaa egaa amma dhumne irra galatoomi. Ilaa isa dhugaa akkas dhugaa himaa deemi. Ilaa dhugaani atas keessatti namni miidhamee ibsaa jirte malee nama heerumee of qaqqabe akka keetii hin argine. Nama heerumee of qaqqabe jechuun balaarraa nama nassarame jechuudha. Nama biyya rabaa taa'e balaarraa nassarame jedhee nama naan siin jedha nammallee kan. Okay, zargiidha kuma 35 ergite. 500 hin geessi birriinatti ergite 500 10 irra galee barreessu. Daraseenyi irra galee barreessu. Barreessee sitti moo? Jechuun tilmaamaan 10 moo 500 minaan natti tilmaamaan. Birrii marsaa furte ergee al tokko 37 al tokko 35 al tokko kuma 38 akka mana kana dhufee birrii 10. Akka naannoo naannoo 500 raqee ragaa 35 itti ergiteetta naannoo 100tti dhufeera kana risiitii qabaachuu qabda garuu. Kun sitti dhufeera kun 500 sitti dhufeera. La umri 500 wanti natti dhufe hin jiru. Yani yaadadhu amma sinatti ergite garii maatiidha na erginna maatiidha na dabarseena maatii siidha dabarseera. Digale. La walla. Okay, shamma. Dhaggeeffadhu erguma wallolle jechuudha. Dhaggeeffadhu erguma wallolle jenne dhiisi zabu mistiraati gadi akkati gadi baafte yoon gadi baase rakkoodha. Digale. Maal jettee beektaa? Waan ati gosoota jira himatamaa gaa jechuun akka dubbii fixuuf waan jiru natti baaka. Dubbii fixuu barbaada nuti. Guyyaa tokko maallaa jette beektaa? Amma guyyaa tokko paaspoortii baasuudhaaf dhaggeeffadhu ka tartiibaan amma saa turte bara yookiin wallaahi gadi hin bu'aa mataan dhaabbatta barbaadde. Yesba. Lolin. Ayyee. Amma guyyaa tokko paaspoortii baafachuudhaaf wanta adda addaa eenyu godheen walitti qabadhee paaspoortii waa shukkaa'een baafadhee deema Addis Ababaa deemuudhaaf ol ka'e. Jennaani nuti yetti. Wanta duraan jarri godhaara nu hin beeknu amma aadaa dura amma maatii nuti deemu hin beeku aadaa kana yoo niiti rakkoodha. Nus walii galtee dabaarraa wanta jiru gidduu keenya hin beeku mee ergii fi maallaqa amma kana innaan 18,000 ergee fi booda amma takka jiini kan koo guunaan hin sii deebisaadha sii galee ergee fi dabarsee. Wallahi laazim warabbal kaaba 18,000 ergee erguma wallollee jennee beeki bar. Akka kan kooti beeki waan sinnatti kennite osoo hin ta'in 18,000 ergee guyyaa jiini sii guuteennaan hamma gaa sila paaspoortiin baasee deenii namatti dubbataa ture. Jiini kee guuteera na erginna eessatti na beekaa sirra si biraa yoo maallaqan qabaa naan jette akkasiin jedheen. Naan jette. Wallahi laazim. Nanniisee jechuudha. Dabarfattee. Ati garuu oo dhugaa gara deemteetti ta'e dhiifama xiqqoo waa kennaa fi haadha bisa deemtusi intalattiidhas keessatti waan faarsutu jira dhimma keessi wal qabatee osoo hin taane.
Intalattiin atis nama daffaa hin fakkaattu. Intalattiinis immoo laaftuu miti. Maaliif jedhe omna saruu keessatti shoora taphatteetti waan ta'eef natti tolti ijoolleen akkana. Ammaatullee si wal dhabdullee intalattiinis diffirnatii wayii qabdii ati nama lallaafaadha. Nama kutatu utuu taateetiin 500 galaafatteetta boosseedhuma sobdee mimmaan qoraattiin waraantee mimmaan obbiroosiftee tu nama daffaarii taate. Sira beekamaa isuma sana ayyuu bar ibidda waan nama nyaachisee ga'e tubboo keessa nama keessaa fuudhuun beekamti sana jechuudha isin ibidda warran fuudhee tokko maal jedhe beektaa warran fuudhee elee sibiilaan fuudheedha eleen sibiilaa yoo aduu arge sin ho'a jedhe yoo bichuu tokko qabbanaa arge sin qabbanaa. Amma ijoollee maaltu natti tole beektu? Amma ga'a tokko. Hojjettiini. Koi murtee jira sheeka jiru yaada sheekaa isin dhaggeeffannaa abdoo antu bura irratti naa isin baasuu jedhe waan isiitti cabsu qabaan waan sodaadhu tokko eenyu keeyyuun sodaadhu isiis ta'e waan dubbadhutu jira jalqaba xumura irratti garuu beekaa hin dubbadhu jechuu barbaadeetanii amma dubbadhu ila ana amilee baluucha baadda bira jiru amilee dhiiraa cabaa amilee shamarraa cabaa woo manatti mul'atan sitti mamaleen cabdee dhiibtee kishim jetta fayyaan kee jechuudha. Sababni isaa dhugaa walitti himnee bakka nutti dhiite bulla waan ta'eef jechuudha barbaadeetanii taapi gochuun dagatinaa mana kan namni fooloo godhaati. Waa'ee neekii sirrattan dhufa amma odeeffattee wajjin hin jiraattu ati abduu. Sirriitti hin jiraatu. Sirriitti. Galtee yoo sinsi bira dhufte biratti waamta. Gali hin jenne ajettu galiitii kottuu jedheen ture. Kaleessuma kaleessaa galiitii kottuun jedhee. Eegalee. Warra koo jalqabaati atin jedhe akkuma kanan jedheen galiitti deebii kottuun jedheen siigalee. Hin galuu yoon gale siin dhufuu nikaakoon irraa buusii maallaqaan kooti na ergi maal jette erga akkas ta'e yoo naan ergine ete tokkummaa bira naqaan jette miidiyaarran si baasa naan erga miidiyaarra baasuu ta'een jedheen sagaleen koo si bira jira hadaraa miidiyaa jara fooloo 50-30 baatee deemu bira naqini tokkummaa yookiin mubaarikiin bira nageessin jedheen achitti dura bu'ii sheernaa godhin jedheen yeroo gastii jaraa seentu nan dhufa wallaahi laaziin sagaleen isiidhaa qabdi deebistee sheerrattiin goone wallaahi akkuma jaraa tiktookii seenee nagee dhufee arge malee wanti tokko sheerrattiin goone. Waadaay koo qabdi turte gaaffii lamaan dhufte waan ta'e. Mee sheeka dubbachiifna. Sheeka guddaa jiru kanarratti yaada kennanu nama eenyutu jira ilaa na'iikiin hin taa'amu hin ta'uu waan jira wal dhibdeenis gidduu jiru gaa waa'ee amma sababni mee isinirraa waa barrame abbaan caalii dhagaa jirtu miti isinillee dhaggeeffadhaa waan kana waan an gaafa dhukaa dhaggeeffadhaa isin fayyadii booddee abbaa caalii jirtu. Abbajaan. Miyuutii godhatan kaa. Abbajaan. Ustaaz. Aaw. Ijoollee. በአማርኛ እኮ አጋሃን ጅራ Kansaaniiti miti ni. Nagamu. Kansaaniiti turkiin kan isaaniiti. Yaa koi sirraa. Amma nageessanii. Kaleef jiru jechuudha. An nagaan jira barsiintuu nagaan jiru malee. Okay, amma nu dhaggeeffadhaa ijoollee kanatti na'iikii siniikuu sindeeffadhaa jira waan ta'eef akka shari'aatii waa jettu ijoolleen kun haadha warraaf abbaa